bari barraa kaka'ee galee deemsa kiyyaa dhiiran sochoofne niyyaan namni badee nafuu eega kiyyaa namni badee nafuu eega kiyyaa bari barraa kaka'ee galee deemsa kiyyaa dhiiran sochoofne niyyaan namni badee nafuu eega kiyyaa namni badee nafuu eega kiyyaa. Alhamdulillah ana baguma rabbiin obsanaaki. Rabbiin birabbii kiyya galanni haa ga'u fideetuma onnee tanatti bishaan nanaqe wallah onnee matanatti onnee yoo aarte onnee tana balbalsi jedhame fideetuma bishaan. Akkasitti haadhati yaa rabbi umrii naa dheeressu wallah kabajaan mu'addabaan na guddisuu isii rabbiin umrii naa dheeressu wallaahi ati eessaa wallah dhugumaa bira rabbiin umrii naa dheeressu maazariitii tana wallah maazariitii yaa rabbi umrii naa dheeressu adabaan na guddistee bira kunxuuxxoon wallaahi maatii keenya keessaa hangafni dhiira itti aanee ana warri modeetara hin jirtanii maaltu barreessaara maaltu maal barreessaara annaasaa malee homaa quban qabu walla yoomiyyuu umrii tiyya kaaruu keefii kaaruu tana isin jalaa cufu malee hin taane ummata amma gastii isin galchuu haadha firoo akka anillee si jaaladha dhugaa rabbii galatoo anaa olitti rabbi si haa jaalatu rabbi si naa kabajuu hin cufinii maal cufa maal hin cufa mi'arra wajji haasaa bullaafachaa irra kaadha hin cufin dhugaa si bareeddii kaarruu moo kaarruu jettaadha jecha shaan irra kaadhaame hangizee hundaas irraa kanaadha haati firootiif firoo walii argachuun kun jechuudha wallahi akka waan kiyya ta'e yookiin ufii kiyyaadhaan ufii kiyya bakka san deemaa jiru watitti akkanitti gammade laa ilaaha illallah yaa rabbi lakal hamdu yaa rabbi lakal hamdu wallahi rabbi rakkataan gatuudhaan rabbiin rakkataan gatuudha aboo mucattii tana rabbiin baguma achi baase isiin dabalatee jechuudha ila beesan keessa wallahi jechuun namni akka haaboo barbaadu haadha firoo takka haadha shanii lama aslii sadii haadha Faatimaa keefurii akkasuma tartiibaan deema jechuun isaanii rabbi abasu garuu ammoo haadha firoo kun daranuu na gammachiise wallahi daranuu gaafa itti muranii hin dhiqattu jedhanii maqaa balleessanii kanaaf hin nyakkistii kanaadhaaf abbaan manaa gateedhanii shakkitiidhanii irratti chaat gootiidhanii waa meeqa jedhanii maqaa balleessanii jechuudha rabbi akka namaatii miti intala tasgabbuuftu yoo ati dhagaati darbattu jechuudha yoo ati dhagaati darbattu siyalaa gajjette abboo mucayyuu miidiyaa kana keessa nama mataa laafuu keessa nama tasgabbaa osoo gariiti amma dhugaa rabbi jaarsirraa fudhatin agasi tasgabbuufte biyya tokko waliin hin jiraatan takka shibbada takka isa balleessi hin balleessi takkaan badi takkaan balleessi jechuudha garuu intalli tun tasgabbuuftu intalaati wallahi hedduu na gammade ammoo ka kophaa isiin taane ka ilmoo isii wajjin beesan keessaa deemtamu daranuu nama gammachiisa wallahi nan akkitti gammade laa ilaaha akka waa ofii kiyyaa kanaadha cirraa kanaadha argadhee wayiiti na gammachiise wallahi dura dhugaa hin seene garuu dhugaa natti fakkaane dura akkanumatti kijiba wayii natti fakkaate garuu ammoo dhibbatti akka dhugaa ta'e irra gahee arge waan ta'eef wallahi hedduu gammadee fi baga gammadee lubbuu tiyyaa intala tasgabbuuftu intala shanyii gootaa maasiin jedhee siin maree wanni silaa nama biratti argamu hundis bira argama intala haadha dhiiraa jechuudha waa meeqa obsituu gorsituu aboo haadha firooti baga rabbiin si gammachiise dhugaa rabbi wallahi akkanitti gammade laa ilaaha illallah waan natti fakkaane garuu qojaasi muran jennaan irra waan ni keessa jiraatedha aboo baga rabbiin kadhaa isii kee wallahi baguma rabbiin dirree san keessaa si oofe iti amma akka feete ilma ofiitiin tasgabbuufte ilma ofiillee madarasa bareedduu galfatte ofiillee jireenya ofii jiraatti jechuudha ofitti amantummaadha yaani koonfidensiidhaan laphee dhiibdee jechuudha biyya hundattuu gabrummaadha achillee yoo deemte gabrummaa yaa ta'u garuu tokko oli
حبيبتي بيا كايرو سنكيستي جهر سجرة فلتا بي غنا مغلقل إيجا ديبدي غنا مغلقل إيجا دي منجرات شورا أكاسي ربي ولا بعد بس بربي ربي سبحانه وتعالى وأنت كيوس دوت يشودا وان سني تعالى دشتي بكسيبو سبيتا كان نيرو با أي يشودا ركنا دي كودا فجني أبدي هنا يشودا ولا ركنا دي كوف جتني أبدي كتنا ربين تاري wanni sirraa of eesuusiif ka'ee qabaachuu dhabuu danda'a. Taarii namas ta'u qabeenyas ta'u wanuma kaminuu haa ta'u wanni si wajjin jiraatu suni yookiin wanni si wajjii ati kiyya jettee daphee dhiibdeeti rabbiin kan geetii miti jedhee si jalaa qabu ilma walii horii walii horoo baadhu dhiiras ta'e dubartii jechuudha. Wanni sun akka khayrii siif hin qabne dhibbaan dhibba ofumansiisii deeme. Kalaas wanni rabbiin si jalaa oofe wanni rabbiin kan geetii miti jedhee waan sanii adda si baase wanni sun booddee isaa akkasiif khayrii qabu. التأماني نيروبا إيورا كني أكمل ربين كنا كسنو قل أجني أبدي كتن جارو دبي أكاسيم الحمد لله والله بقى ربي بيسان كيسة بقى ربي تراسني إسي جمتيسة الموسي وجيراني فيرو وجيني هذا فيلم أنجتونا والله ما شاء الله تبارك الرحمن جرا أما شوفي مكانا كيسة تم خيرو خيسا بهوني بايو الفاتا قباتي وبتشونو بايو الفاتا كبراها فوجتونا أكي برامتي قباتي دوراني wanni jigii akkana hin jiru jechuudha amma garuu baay'ee ulfaataadha jireenyu irra kaayiroo jechuudha baay'ee ulfaata warra miidiyaa odeessu kanaaf yeroo Ameerikaan cufattee yeroo maalii ta'e kana keessatti rabbii fuudhe hoodhu atatti nimma xobbu rabbi nagaa isii geessee walaa maali rabbi walii haa jiraatu hedduu nama gammachiisa kanaaf ijoollee teenya jaarsi nu biraa deematanii abdiin guutatina rabbi waan jaarsa san caalu bakka isin buusuu danda'a tarii kana lafa Ameerikaan jaarsa hin caaltu garuu jaarsa durriyyee jaarsa bakka siif hin qabne jaarsa kabajaa siif hin qabne kabajaa maatii keetiif hin qabne kabajaa maalii kan keetiif hin qabne siif tsara ani isaaf osoo hin reedi taanaan reedii obboleessa kiyya tarii haadha firoo caalaatti nutti dhiyaata walaakin garuu akka walii galaatti jechuudha akka walii galaatitti abbaa manaa tokko haadha manaa tokko irraa bakkee bareeduu namaaf hoyee jechuudha mana tasgabbuuf abbaa manaa tasgabbaan hiyyummaa keessallee waliin jiraatte homaa miti garuu tokko jechuudha kana mata qabiin beektani mata qabii ajjadii bakkoon fakkaatu sanirra kanaadaaf Ameerikaa siif wayya habibti waan biraa dhabdu jireenya kan kee tasgabbiidhaan jiraata jireenya mataa kan keetii jiraata jireenya konfideensii jechuudha akkasi laphee dhiibdee jiraata ka barbaadde ammoo akkanatti jechuudha akka fooxaatitti filattee akka gurdiitti filattee akka fistaanaatti filattee bitachuu dandeetta jechuudha gaafa waa harkasi jiran kanaaf ijoolleen teenya biyya arabaas jirtanii biyya kamiinuu jiraatanii isii laakkamsa jedhanii isii akkana laakkasanii beektanii miti isii san qabaannaani durriyyeen abbaa feetes jala bulti beeka abbaa feetes jala bulti jechuudha barbaade akkasii abdiin guutinaa jabaadha dalagadha bakkuma jiru manuma daaminullee Ameerikaa fi Kanaada rabbiin nuuf haa godhu abdiin guutinaa yaa